السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كينيا كم يفتون على أكون بكمو محاضران ويا بري بالمني أكون بكمو كوني بوتا كدات kopi kayaknya tidak boleh ki, orang berjadi kan udah amat aku, walaupun kopi bahasa sedih juga kopi ame, dah buat tota, kopi ini kopi barang jal kabam ne bahasa sedih aku juga kopi ame, bakal tidak kayaknya boleh ti orang berjadi, bakal kau ni mo bakal amanah itu nu berajara, amanah nu berajara mo, aku mau bekamu amat atur rejolen ni semua rabar resaturan atau kata, pejone gudan rejolen rabar resaturan ni, olma Yookaan immoo jireenya daa'imman bakka abaqaala namni sanyii itti facaafatu oomishuudhaaf bakka namni sanyii itti facaafatee guddifatu bakka waan egeree keessatti guddifatu biqila borii keessatti qopheessuudhaaf kan qophaa'e amaanattii kan immoo rabbi rahmataa godhuu fi ababbaatu natti kenne yoollee hamma fedhe namni keenya yeroo bonaa ta'e illee yeroon kun yeroo bonaa uummanni keenya waa asiifachi qaqqabatu illee yoo ta'e bakkatti boru ilmaan ofii guddifatu irraa akka inni na hinaafneen amaanaadhaan madda lammaffaa immoo muhaadaraan faawundeeshinii abbaan cidhaa isaanii Abiib jedhamu kunoo jara kanaaf abbootii cidhaati harreefinni bakka aggaaroo jirra salaamaaleykum abbootiin cidhaa jira kana Tapi saudara, asitti dhaamsini dhaammachuu barbaadu muhaadaraan Sheek Adam Tuulaa kana booddeedha kan inni baallamame. Guyyaa 20 maaliif iyyee muhaadaraa kan faawundeeshinii Sheek Adam Tuulaatiin walirra buufame baharraa utuu sagantaa guddaan si eeggataa jiran jechuu keessan sirriidha. Na eeggachuu isaa ani garuu guyyaa 3 dura kan hin dhaga'e. Isa kana immoo baatii 3 dura kan hin waamame. Haqqiin immoo guutamuudhaaf dirqama warri nama waame waan itti nama waame sana qofatu hin ta'in dirqama warra waameetiyyuu haqanurraa qaba. Kanaaf muhaadaraa guyyaa borii kan Sheek Adam Tuulaa warri isinii mirgaa'e isa sanas harkii uummata keenya bal'aadha. Baay'inas akkuma kana qabnu akka baay'annee walitti fayyadachuutu silaa beeyne hammummaan dhaqe sinuutu bu'aa buuse waa hedduu nu gargaara jennee yaanna. Muhaadaraan guyyaa borii godhamu tokko kan aggaarooti tokko kan Sheek Adam Tuulaati. Faawundeeshiniin isaanii qophaa'uun isaa murteeffamuun isaa ammallee guyyaa 20 fi wayii keessa jira erga murtaa'e. Baallamni isaa jechuudha erga akkatti deengade guyyaa 3 dura natti himanetti. Inni kun immoo erga murteeffamee guyyaan baallamni qabame baatii 3 wal biraa qabna. Sababa amaanaa kana eeganatti kaatanii kaanii akhiramuutiin dheeratee guyyaan isaa yeroo har'aa nu jalaa ga'e. Dheeratee eega ga'e immoo abadan amaanaan suni bakkuma ga'a biiznillaahi ta'aalaa yoo rabbi jedhee wanni isin beekuu qabdanu hawaasumti naannoo kana bakka ilmaan keenya gara fuulduraatti itti guddifatanu madaarisa bakka ijoolleen itti afaan barattee baatu hawaasa isin bakkeetti agartanu kana hunda saayyuu masjiiduma muka jalaatu as kenne. Masjiidni muka jalaa moo'ee gaarkis kenne immoo guddifachuun kan dhaloota hadhaata. Guddifachuun kan dhaloota hadhaa ka'a. Namni waan qabaa'u darbate sodaataa miti. Waan qabdanuuni boru magaalaa Aggaaroo warri naannoo kana limmuus hin dhagaha, guumaanis hin dhagaha, abbaa rabbiin waa si biraa qabu. Abbaa rabbiin kennuu sii kenne. Namni hundi qabaateef hin kennu. Furdateef hundaan qabaatu. Gabaabbateef qaqqabuun nabu. Dheerateefis hin qaqqabu. Qabaateefis immoo hin kennatu. Namni ciiseedhaafis immoo hirribni hunda hin qabu. Nama ciise hunda hirribni hin qabu. Ciise nama dhaggeeffata. Warra ciise dhaggeeffatu sanatti illee ni manna keessatti. Maaliif jennaani waan warra ciise nama dhaggeeffatu hirribni dhabee seenu sana akka jarri birmannaa kana nu godhanu inshaallah Sheek Habiibii imaama masjidaa ta'e warra koree kana akkasin inshaallah ergaarraa fudhattanuun natti walitti deebina biiznillaahi ta'ala onlaayinii nama kuma baay'eetu ilaalaa jira. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi amma ba'du.
إجا أبليا مسلمة بكا جرتانيتي ونسن الرأي جن ويا بري كان محاضرة جبا قمنا يجولين كان كينيا بكا استقدت الأمن أما يرو كان كيستي منزا ونيا كيستي من يجولين ويا مدرسة قراتو كيسا يجولين كان كينيا وري قرآن حفظني خما رمضان التئب بفمور أفديمن منزا ونيا كيسا جنتيري جل براجل سانكري مدرسة كيسا بلا رسانكري إسانكري مو من غندا كيستي بلاج ويا بري كان رحمة وقوتني بكا جرتن نسوتو أجرتو أجها جرا على هيس نسوتو أجرتو قدر مدن ديسانين شكري كان كيسن بعد ربي تشكر جرا أسمتك يا ربتا السلام عليكم أمانة كان بكانغاتشو دافي يو غمنا ددبه يو جيمنا ددبه يو غمنا ددبه يو ليمنا ددبه يو ديدونا ددبه يو سانتامانا ددبه يو غيرانا ددبه naannoo biraatti amaanaa kana bakkaan ga'uudhaaf karadhee fiduudhaaf hin dirqama. Ammoo na dadhaban jedhee yaadu. Na dadhaban jedhee yaadu. Abadan na dadhaban jedhee yaadu. Itti ulfaadhee hin beeku. Hawaasa naannoo keenya kanatti takkaa ulfaadhee kana naa godhaa jedhee hin beeku. Takkaa itti ulfaadhee waan kana naa godhaa jedhee hin beeku. Itti ulfaadhees hin beeku. Naannoo biraattiin dirqama dhaqee hawaasa keenya irra kaa'ee naannoo biraatti ulfaadha malee naannoo keenya kan naannoon dhalootaa naannoon kamuu naannoo kooti. Ammoo amaanaan qabaadhaa fi amaanaan abbaa xiqqoo yeroo biyya akiraa jiran ullee laafifamu duniyaarra jiran laafifamuu mala. Yeroo nama biraan jirre immoo inqaxaa dubbiin achitti dhaabbatte waan taateef namni isaan lafaa qabanu dhalootuma amma jiruu fi anamma kana faadha hawaasa keenya. Yatiimota namni keenya irra caalaan isaa akka itti barame irra dhiisee amma akka ammaatti dhufeera. Akka itti barame akkam yoo jettani uffata bitee uffatee Quraana kadhatee karaa hafeeranni uffata bitee uffata kophee bitee kaayyatee waa islaama bitee karaa kitaaba akka kadhatee karaa jijjiirameeranni nyaata bitee nyaata waa islaamaa kadhannee ittiin hin goonure abadan ijoollee yatiimaa ambattis hin kennine amma ganda ambaas hin galchine yatiima nama meeqatu bira jira yeroo ammaa kana keessa namoota baay'eetu bira jira yatiimni walitti qabamte yatiima walitti qabamte kanatti bakka itti nu godhaa qadrii dhuma warri bu'uuresse qabdanu isinis keessaa qabaattan namni hammuma qabu darbatee asirratti inshallah yoo rabbi jedhe akkaawuntii isaaniis lakkoofsa bilbilaas akka isaanii inshallah lakkoofsa bilbilaa kan warra isaan daayireektii qunnamanu asirratti kan beeksifamu jira lakkoofsa bilbileenyu koreeni tokko Mahammadi ايوه محمد حاجي ابراهيمي محمد باو محمد جيتي محمد كمان ايه تولي كوري وان كان ان شاء الله اكاونتي سانيس الرانا فودا اكاونتي سانيس جدي سرتي كان رتي قالوا جچوني مو امانه بان نتي كنتن سنه ان شاء الله يو شننجي بين نددب جدي يار يون اسيددب Arargee jira, Baalee jira, Arsii jira, Boorana jira, Wallo jira, Shawaa jira, Wallagga jira. Dhaqee achi kana deebiidha malee akkanitti haafuun qabu amaanaadha karaatti dhiisuu hin danda'u. Amaanaan moo harkuma hin fuudhe dhugumatti akkuma isin beeytanu kana amaanaa madrasatti utuu jedhanu biyya akiraa deemanii eega deemanii immoo amaanaa sana bakkaan ga'uuniif dhiisuun inshallah keenyuma kana ta'a biizinillaahi isinis iyya keenya nu birmadha irra deebi'ee warra amma seeneef nama meeqa jira jecha. في أما تتكلم ما فارو في دي بيرو في مثلا ما يبجع ما يوجد أيوة شيرس ولينو قداتي محاضران بيا بوري سمبتا قد بوري رتول الربو يكوني محاضران إنكم محاضرة باتي سدي دراتي محاضرة أصاب بالو بود أنجرانوتي محاضران إني كان شيخ آدم تولا فاونديشني نيوف أنداوني سا باتي تو كوفي واي وهمتي موي غنا أكبي أنا بيا سدي سكنتان كامو هذا كأمانة سكنتان واي كامو فاونديشن أكغاريتي كنداو فاونديشن بفا أفهم بلفتين في إثيوبيا كيست علماء تججبا بيتين كون قبض إثيوبيا كون قبض كابا هم كبات كبا هم كابات بها هم دياتي قبض فاونديشني قداتو لفكامي كان حسنا جاموف كيسا قبض كان حاجي زينو أوف كيسا قبض حاجي زينو كاسميدا فاونديشني نموتا أتباري أوف كيسا قبض فاونديشني نموتا قبض أوف كيسا قبض تاو جنيني يروغا بابا كيسا تقبامي أبا كان مو gandi kuni ababbaa wajjiniin baatii sadii dura nawaamuun jira kanatu faawundeeshinii boriirraa akkan hin dhayne waamicha kanatu dursee akkan hin dhayne nu godhe jechuudha kana akkanitti nu battanu isin gaafachaa egaa maayyii irratti wanni inni dhaammadhu hawaasa kabajamoo mirgi ummata islaamaa
waggoottan yeroo dheeraadhaaf gaafatamaa ture bara lamman sadan darbe keessa mirgi uummata islaamaa mirganuu deebi'ee gurguddaa isaa akkuma qabnu mirginii deebi'ee gurguddaa isaa keessa baankiin dhalarraa bilisaa hayyamaa argatee magaalaa biyyattii keenya kana keessatti hayyamaa argachuun isaa baruma dhiyeenyaa kana akkuma isin beektan waggaa 3 as akkuma kana immoo isin qubanuu qabdanu waajjirri dhimma gumii islaamaa of danda'ee ofirra dhaabbatee bu'uureffamuun isaa akkuma isin beektan waggaa darbe kana reef hayyamaa argatee of danda'eeti duraan warri kanaan dura duddubbee dhaabbatee akkuma isin beektan namuus beeku kana immoo ragaa wajjiniin isinitti himna warri kanaan dura duddubbee dhaabbatee akka majlisni islaamaa hayyamaa argatee filmaata qopheeffatee akka inni as hin dhufne warri kanaan dura eenyutu duddubbee dhaabbataa jira yoo jettani nurra warra dabballoota aktivistoota amantii biraa keessa jiran dabballoota hin jedhu hundaa miti immoo dabballoota sana akka waan dhibeeti jaratoo irratti ilaalate nu majlisa filachuu keenyaan jaratoo irratti boo'e jaratoo irratti gubate jaratoo irra itti maraate sana keessa immoo waa lamatu jira maal jedhanii gaafa sheehajjiin filamanu sheehajjii jechuu baqa muftiin jijjiiramuu jechuu baqa oromootu filameedhaaf hedduu itti ilaalatan hedduu itti gubatanii jala sararaa kana ofitti himaa ammas ta'u eega filame iyyii waa tokko yookaan dandeettii miidiyaatti fayyadamu waa tokko nu gochuu hin danda'u ammas wanni nuti akka sochii amma jiru mootummaa galateeffannuun gaafiin ummata amantiiwwan biraa deebi'aa jiraachuu argaa jirra akkuma isin beektan gaafiin jaraa gaafii afaan keenyaan amantii keenya gaggeeffannaa kun silaa kadhatamuu hin qabu ayyamuu yoo barbaachisuu hin qabu ture laakiin qabaa adda addaatiin waan jiruuf yeroo ammaa kana keessa sochiin maqaa mormii amantiiwwan ayyama argachuutiin naannoo keenya keessatti jeequmsi uumamuudhaaf qophaa'amu kun hawaasni keenya dammaqee akka inni yeroo ammaa kana keessa ummata mirga argatee manneen bataskaanaa manneen adda addaa ofii tolfatu hawaasni keenya keessattuu naannoon Oromiyaa jeequmsaaf yeroo hin qabnu akka kun immoo jala sararamee nuu beekamu jechuudha. Kanaaf ummata afaan keenyaan amantaa isaa gaggeeffachuudhaaf hayyaama argate kanan hani an jennaan baga gammaddanii ulfaadhaa nuti isinii wajjiniin jirraa jechuun amaanaa keenya ta'a ulfaadhaa. Lakkoofsa akkaawuntii baankii 51 asirratti isin yeruun barbaada. Maqaa masjida Toofiqiin kan baname Commercial Bank of Ethiopia damee Nuur kuma tokko 49 27 798 suuta jedheen tokko duwwaa 49 shantama 798 kuni baankii daldala Itoophiyaati kan biraa akkuma kana baankii Hijiraa Bank kuma 10 ayye kuma 10 tokko duwwaa yeroo afur ayye 31 ayye 13 000 ayye yeroo 3 lama maayii irratti kooperaatiiviin Awaashtu Dursaa tole 0 tokko ayye 42 57 44 19 baankiiwwan nu maqaadhaa jiran suni gumaatni jarri boru nu godhanis gaafeedha. Baankiiwwan nu maqaadhaa dhoofne kana beeksisaan jiru yeroo ammaa kana keessa maaliif jennaan wanni jarri gumaataa jaraa barbaanna ashaaraa jaraa barbaanna achi keessatti faanni jaraa faana isaanii barbaanna as keessaa Hijiraa Awaash Zamzam nu barreessaa jechuun jiranii 00 barreessita ayye 19 93 34 20 tokko tole kooperaatiivii kooperaatiivii kuma 10 93 15 63 9
amma yoo wanaatti kan nuti baankolee akka nama qaadofnuu fi islaama bira dhaabbachuudhaaf naannoo nu dhayne hundatti fakkeenyaaf naannoo shabeetti waan kooperaatiiviin uummata islaamaatii godhe hin beeyna akkuma kanas baqattoota hawaasa keenyaa bira dhaabbachuudhaan kooperaatiiviin baay'ee beekama warra beekamaa haasaa irra jalqaba warra waan biraa qabu haasaa jirra warra waan biraa qabu waa biratti beeynu haasaa jirra maaliif jennaan bor waa jirri nuu godhanu keenyadhaan laadhaa fi dorgommii keessa jiru hijiraanii baankii magaalaa kana jira kooperaatiiviin magaalaa kana jira nigdi baankiin magaalaa kana jira awaashis magaalaa kana jira gumaanni niyyatiima ijoollee aggaarotiif kaa'u maal akka ta'e bor wal ilaalla isarratti intarnaashinaali ኦሮሚያ ኢንተርናሽናሊ 155 ayye 28 25 kudhan 000 zero ma zero na furi mamma ko zero na furi zero inni mayi zero himmattan sina gare irratti banki hunda yu walitti qindeessan ofida 15 Mamadaamilam, Shantamii tokko, Duwwaa yeroo afur, tokko maayini kan ammoo walitti qindeessinee peejii keenya irratti galgala kana isinii maxxansinaa jechuu isinii himna. Maali gaafii gaafannee iyyannee yoo abbaan iyyoo laan namatti bilbata eenyuun nutti bilbatan jennee yaadna ulfaadha galatooma jeequmsa naannoo adda addaa irratti dhimma jibbaa uummata afaan keenyaan haasa'u kana jibbuudha xiqqoo asiifatii jedhaa jiran kana hawaasni keenya irratti deemee akka inni eeggatu immoo amaanaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.